I break every generation tonight. Fourth and fifth generations that have come to the Father's side. I break it now in the name of Jesus. Out, every single one of you. Out to the abyss now. You tormented her for too long. Your time is up. Spirit of destruction, come out now. Death and destruction, go now. Depression. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u saba Waaqayyoo attam jirtu fayyaa keessanii maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu isa jireenya nuuf kenne isa guyyaa har'aatiin nu ga'e kana guddisnee galateeffannaa Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni ture inni jiru inni bara baraan jiraatu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Inni hojii isaa dinqisiisaa biyya lafaa irratti hojjechaa jira. Keessumaa immoo bara dhumaa kana keessatti Waaqayyo hojii isaa dinqisiisaa karaa namni yaanneen hojii isaa hojjechaa jira. Anaaf isin immoo warra hojii Waaqayyoo keessaa qooda qaban akka taanuuf anaaf isiniin Waaqayyoo nu haa dammaqsu, nu haa hidhachiisu, gad nu haa baasu, ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Haalleluuyaa. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoostuu bartoota isaa abbooma. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Yesuus bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'ota akka baasaniif dhukkubaaf dhibee hundumaas akka fayyisaniif aboo isaaniif kenneedha. Bartoota isaatiif aboo kenne Waaqayyo. Waaqayyo inni aboo bartoota isaatiif kenne aboon kun isaan duwwaa irratti hin raa'anne. Waaqayyo anaaf isiniifis aboo kenneera. Wangeela akka labsinuuf hafuurota hamoota namoota dhiphisan hafuurota hamoota kana akka baafnuuf dhukkubsatoota akka fayyisnuuf Waaqayyo anaaf isiniif aboo kenneera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna Waaqayyo nuuf kennuuni kana hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo inni amanamaan inni anaaf isinitti hirkatee hojii isaan hojjenne inni ofii isaatti hirkatee yeroo hundumaa jireenya amantootaatiin hojii isaa hojjetu maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo keenya amanamaadha. Nuyi amanamnee hojii isaatiif kanaan Waaqayyo anaaf isiniin hojjechuudhaaf yeroo hundumaayyuu amanamaadha. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti haa galateeffamu. Haalleluuyaa. Inni bara kana gaa hojii isaa hojjechaa jira Waaqayyo. Iddoo hundumaatti hojii isaa hojjechaa jira Waaqayyo. Warra ka'anii hin hojjenna na ergi warra jedhaniini Waaqayyo karaa namitti yaadin hojii isaa dinqisiisaa biyya lafaa irratti hojjechaa jira. Galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Maarqos 16 keessaa nan dubbisaa. Gooftaa Yesuus Kiristoostuu dubbata kana. An gara biyya lafaa hundumaa ifama naa godhaa. Inni gara gooftaa Yesuus jechuudha. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Uumama hundumaattis wangeela lallabaa. Namni amanee namni cuuphames hin fayyaa. Namni hin amanin garuu ittiin faradama. Warra anatti amanan birattis milikkinoonni kun hin argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasuudha. Warri natti amanan kun wangeelli kun nu bira ga'eera. Anaaf isin immoo warra Kiristoositti amaneedha. Warra Kiristoosiin gooftaa jireenya keenyaa godhanne, fayyisaa jireenya keenya godhanne warra fudhanneedha. Kanaaf warri anatti amanan kun immoo maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasuudha. Haalleluuyaa. Aboon already nuu kennameera saba Waaqayyo. Maal akka goonuuf hojii Waaqayyo hojii Kiristoos biyya lafaa keessatti hojjete akka hojjennuuf Kiristoos wangeela labsaa ture. Wangeela fayyisu lallabaa ture. Namoonni fayyaa turan. Hafuura hamootatti nama hiikaa ture. Dhukkubsatoota fayyisaa ture. Kanaaf anaaf isinis hojiidhuma kana hojjenna jechuudha. Haalleluuyaa. Maqaan isaa haa eebbifamu. Itti fufeen dubbisaa. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu.
bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaanin miidhu. Harka isaaniis warra dhukkubsatan irra hin kaa'u. Isaanis in fayyu isaaniin jedhe. Haleluuyaa. Gadi siqee immoo 20 irratti akka jedhe. Ergasii bartootni dhaqanii iddoo halleetti lallaban. Gooftaan immoo isaanii wajjiniin hojjete. Dubbichas milikkitoota argamaniin hin cimseedha. Hin abboomaman amantuuti. Ka'a Waaqayyoof abboomamna. Abboomaman yeroo isaan dhaqanii sanni isaan abboome sana yeroo hojjetanitti isaan immoo Waaqayyo immoo isaanii wajjin hojjeteedha. Isa isaan dubbatan sana, isa isaan lallaban sana, dubbicha immoo milikkitoota argamaniin hin cimseedha. Namni yeroo hafuura hamaarraa hiikamuu waan ijaan argamuudha. Namni yeroo dhukkuba isaarraa fayyuu waan ijaan argamuudha. Anaaf isinis Waaqayyo waan ijaan argamu akka hojjennuuf nu waame. Haleluuyaa. Wangeela akka labsinuuf, warra hidhaman akka hiinnuuf, warra waanjoo garbummaa jala jiran akka bilisa baafnuuf, warra dhukkubsatan akka fayyisnuuf, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan akka hojjennuuf Waaqayyo anaaf isiniin waameera. Hojiin keenya kan gadi ba'uudha. Hojiin keenya abboomamnee gadi ba'uudha. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyo irraa Roomee irraan dubbisa. Roomee boqonnaa 8 irraa akkas jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irraa akkas jedha. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo immanii eeggachaa jiruudha. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo immanii eeggachaa jiruudha. Haleluuyaa. Mul'achuu kootiif mul'achuu keessan baay'een eeggachaa jiru saba Waaqayyoo. Baay'een garbummaa keessa jiru, garbummaa cubbuu jala jiru, waanjoo diinaa jalatti qabamanii jiru, baay'een dukkana keessa jiru. Anaaf isin gadi ba'uu keenya uumamatu eegaa jira. Anaaf isin gadi baanee wangeela nagaa, wangeela dukkana keessaa gara ifaatti nama baasu kana akka labsinuuf uumamni baay'een nu eegaa jira. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Isa kanatu ta'aa jira saba Waaqayyo. Gaafa ji'a kana gaafa 13 muuvii haaraa ba'e akka argitanitti muuvii haaraatu ba'e. Innis Come Out in Jesus Name isa jedhu. Muuvii tiyaatirii kara 2000 keessatti argisiifame hafuuroti hamooti baay'een nama keessaa ba'an. Waaqayyo kana hojjechaa jira. Muuvii tiyaatirii iddoo wanti hamaan, wanti gadheen, wanti xuraan keessatti agarsiifamu keessatti Waaqayyo dinqii isaa mul'isaa jira. Waaqayyo humna isaa mul'isaa jira. Waaqayyo inni jiraata akka ta'e maqaasa guddaa kanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurotni hamooti xuraatni jireenya namaa akka gadhiisan maqaan kun maqaasa hundumaa caalu akka ta'e Waaqayyo biyya lafaatti gadi baasee mul'isaa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni muuvii tiyaatirii adda addaa keessatti jalqabe waldoota biyya lafaa keessatti akka jalqabu kadhanna saba Waaqayyo. Barri kun bara Waaqayyo karaa adda addaa ofii isaatti mul'isu barbaaduudha. Bara Waaqayyo hojiidhaaf ka'edha. Baay'eeta dukkana keessaa baasuuf, baay'eeta mootummaa isaatti dabaluudhaaf bara Waaqayyo karaa namni itti yaadin hojiidhaaf ka'edha. Egaa anaaf isinis hojii kana keessaa qooda haa qabaannu. Humna keenya miti. Waaqayyo isa amanamaa, isa nu waametu nu keessaan hojjeta. Nuyi garuu abboomamnee gadi ba'uun nurra jiraata. Muuviin kun yeroo jalqabaatiif gaafa 13 argisiifame. Inni ittaanu immoo April 10 jira. Akka dhandhee ilaallu. Maatii keenya fudhannee, ijoollee keenya fudhannee, ijoolleen keenya baay'een dukkana keessa jiru. Ijoollee keenya baay'een amantiin keenya amantiidhuma waldaa dhaqanii galanitti fakkaata. Humni Waaqayyo akka hojjetu hin beekan. Hafuurri qulqulluun hojii dinqisiisaa akka hojjetu hin beekan. Kanaaf ijoollee keenya illee fudhannee annee ilaalu. Haa arganii dinqii Waaqayyo. Humna Waaqayyoo arganii. Kiristoos Iyyasuus dhugaa akka ta'e arganii. Kiristoos Iyyasuus
humna qabeessa akka ta'e arganii hafuurri hamaanis akka jiru arganii. Kanaaf maatii keenya fudhannee ijoollota keenya fudhannee umuriidhaan jira umurii hamma ta'etu galuu danda'a ta'a. Egaa dhandhee ilaalluu Waaqayyo sina eebbisuu Waaqayyo hojiirra jiraa bara dhumaa kana keessatti warra hojii Waaqayyoo keessaa qooda qaban Waaqayyo anaaf isinii na godhuu Waaqayyo isina eebbisu bara baraan maqaan isaa eebbifamu hin kadhan. Waaqayyo jiraataa Waaqayyo turtee Waaqayyo jirtu Waaqayyo bara baraan jiraattu galanniif ulfinni hooqubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Hojii dinqisiisaa biyya lafaa keessatti hojjechaa jirtuuf si galateeffanna yaa Waaqayyo. Namoonni yaa Waaqayyo gooftaa dukkana keessatti akka qabamanii taa'aniif fedha kee miti yaa Waaqayyo. Jaalala kee miti yaa Waaqayyo. Kanaaf ati hojii keetiif kaateetta. Kanaaf ati yaa Waaqayyo warra tole siin jedhanii siif abboomamanii na ergadhu warra siin jedhanii ati hojii kee isa dinqisiisaa hojjechaa jirta. Hafuurri kee jireenya namaa keessatti hojii dinqisiisaa hojjechaa jira. Guddisnee si galateeffanna yaa Waaqayyo. Warra muuvii tiyaatirii keessa hojii kee yaa Waaqayyo muuvii tiyaatirii keessatti hojjetameef namoota hafuurota hamaarraa hiikamaniif bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Egaa yaa Waaqayyo Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo nu dammaqsi. Waldoota kiristaanaa biyya lafaarra jiran dammaqsi yaa Waaqayyo. Warra wangeela lallaban dammaqsi gooftaa. Amantoota dammaqsi bara kanatti yaa Waaqayyo. Uumamni dhimmanii mul'achuu ijoollee Waaqayyo eeggachaa jiru jedha sagaleen kee yaa Waaqayyo. Uumamni yaa Waaqayyo gooftaa mul'achuu kootiif mul'achuu ijoollee keeti eegaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoos warra tole jedhanii siif ba'an nu godhi yaa Waaqayyo. Garaa keenya tuttuqii kaasi. Yaada keenya tuttuqii kaasi yaa Waaqayyo. Warra maasii kee keessaa qooda qaban akka taanuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee nu haa gargaaru yaa Waaqayyo. Ramagandos kela dina magandora labadia. Rima nama dia nama gando Jesus. Proga dina magandora labadia abba. Ruma gaya labaida nama gando. Ikroma ida skela dia magaya. Iproga iskadina magandora labadia Waaqayyo. Shalabalabalaba di irama mama gaya labaida. Dammaqsi hoolota kee Waaqayyo. Dammaqsi hoolota kee Yesuus Kiristoos. Dammaqsi warra sitti amanan gooftaa. Nu dammaqsi. Humna kee nurra kaa'i Waaqayyo. Hafuura qulqulluu kee nurratti dhangalaasi. Nu hidhachiisi humna kee gooftaa. Gadi siif baanaa. Biyya lafaatti gadi baanaa Waaqayyo. Warra nu eegaa jiranitti gadi baanaa. Wangeela dhugaa kanatti labsinaa. Birmadummaan akka jiru si keessa. Hiikamuun akka jiru si keessa. Nagaan akka jiru si keessa. Boqonnaan akka jiru si keessa. Baanee labsinaa. Waaqayyo anaaf saba kee hidhachiisi. Anaaf saba kee nu dammaqsi. Anaaf saba kee riba keessaa nu kaasi. Nu raasi gan nu baasi yaa Waaqayyo. Nu hidhachiisi gan nu baasi yaa Waaqayyo. Hallelujah. Ulfina maqaa keetiif jette kanan gootaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Fuula kee hojjechaa jiruuf bara kana galanni siif haa ta'u. Maqaa kee labsamaa jiruuf galanni siif haa ta'u. Saba hiikamaa jiruuf galanni siif haa ta'u. Saba bilisa ba'aa jiruuf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa galateeffamu. Hallelujah. Bara baraan maqaan kee ol haa jedhu. Jiraataa bara baraa galanni siif haa ta'u. Amanamaa bara baraa galanni siif haa ta'u. Hooqubaan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Hallelujah. Galanni isaaf haa ta'u saba Waaqayyo. Egaa muuvii kanaan ilaallu ergaa an dabarsummoo yoo namootan gargaarettanii namootaaf qoodaa hojii Waaqayyo hojjenna bara kana. Hallelujah. Hojii Waaqayyootti nu uume. Nuyi biyya lafaarra akkasumaan jiraanne umuriin keenya ga'e yookiin yeroon keenya ga'e biyya lafaarraa akka adeemnuuf nuti Waaqayyo kan inni nu uume. Waaqayyo hojii isaa isa dinqisiisaa akka labsinuuf. Waaqayyo jiraataa kana
akka labsinuuf warra garbummaa jala jiran akka hiiknuuf warra dukkana keessa jiran ifatti akka baafnuuf nu waame Waaqayyo. Kanaaf biyya lafaarra jirra hojii Waaqayyo akka hojjennuuf galanni Waaqayyoof haa ta'u ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Haramaskadiyaa. Shalabalabalabalabalaba diirama mama gaya laba dia ruma gaya laba iskadina magandora laba ida ruma gandos kela diana magaya ikroma ida skela ida Jesus progadina magandora laba dia maka Jesus Kristosin garamami warra qaban Waaqayyo mami jireenya namaa keessaa baase amantiidhaan nu guuti ati Waaqayyo amantiidhaan nu guuti gooftaa. Haleluuyaa. Maskadiyaa. Jira Waaqayyo nu wajjin saba Waaqayyo nu wajjin jira Waaqayyo nuuf wajjin hojjechuuf ka'eera Waaqayyo. Kottaa gadi baana. Kottaa wanta nu qabe keessaa hiikkanne gadi baana. Haleluuyaa. Wanta nu qabe keessaa isa amaleeffanne keessaa gadi baana. Isa shaakalle keessaa gadi baana. Isa noormaali nutti ta'e keessaa hiikkanne gadi baana. Haleluuyaa. Inni nu qabe maqaa Yesuusin gannu haa dhiisu barakan. Inni hidhee nu kaa'u barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosin gannu haa dhiisu. Gadhiisi saba Waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuusin. Akka Fara'oon inni qabee akka nuyi gadi baane Waaqayyoon nu waaqeffanne. Akka nuyi gadi baane Waaqayyoon hojii isaa dinqisiisaa. Akka nuyi labsine inni nu qabee nu hidhee nu xaxee nu kaa'u barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya keenyarraa kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Paaskadiina magandoora. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Furri Waaqayyo jiraataadha. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo sina eebbisuu eebbifamaa guyyaa eebbaa qabaadhaa. Sinin jaalladha saba Waaqayyo ulfinni immoo Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa.